Shamaar kafuuni dhaggeeffattoota hordoftoota Saaraa Tuubiidha. Akkam jirtu nagaa keessanii? Innis nagaa kooti galata Waaqayyoodha. Akkam jirtu qaqqaaliiwwan gaggaariiwwan ijoollee Waaqayyoo maatiitu yuutuubii kootii kan taatan hundumti keessan nagaa keessanii nagaa bareedaa nagaa raafaatu na bukkee jira. Nagaa bareedaaf raafaan na bukkee jiru maqaa Yesuus Kiristoos isin bukkee saa jiraatu isinirra saa jiraatu. Mana Saaraatiif jechuudha namoonni addisii taatan asumaan jechuudha. Subscribe gochuudhaan subscribe jechuun harkaa badaara jiru. Gochuudhaan maatii akka isin taatan kabajaadhaan isin gaafadha. Itti dabalata jechuudha namoonni maatii kutaatanii jirtan immoo jechuudha. Like share gochuudhaan yaadota qabdan comment jalatti barreessuudhaan gaaffii yoo jiraate na gaafachuu akka isin dandeessanidha. Akkuma kanaan dura ibsu jechuudha manni Saaraadha mana namoota hundaati jechuudha. Manni Saaraa mana amantiidhaan kutaadhaan afaaniin nama hin qonne mana sabaaf sabilammeeti jechuudha. Namni kamiyyuu olitti seenuu danda'a jechuudha. Nooraasni jechuu jaaladha hunduma keessanii jechuudha. Egaan har'a immoo Saaraan maal fudhattee dhufte silaa hin mul'attu yuutinaan jechuu dandeessu. Har'a kaleessa galgala ro'ooraa fadheen ture. Dhadhaan dibadhareetan jira. Dhadhaa gabaa keessa sabitanii dibatan sanaan jaalladhuani. Sababiin isaa akkuma beekamu muuzii faatti makamadhanii mataan na jala aphateen irraa badeera ijoollee keenya dhugaa Waaqayyo. Annaa muuzii faatutti makama jedhanii waan jiraniif jechuudha. Ani jaalladha jechuudha ofii kootii raafadheetanii ofii kootii dibadhaa jechuudha. Kun ilaa dhadhaadha jechuudha. Amma akka affaleera jechuudha. Iddoo lama godhadheen jira. Gadadhaa isinitti agarsiiseen jira. Dhadhaa baay'ee bareedaa tokko dhugaa Waaqayyo galgala raasee. Baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Firiijii keessan bulchee. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. በጣም ደስ የሚል ፓርቲ ነውና አከንት ነመት ቀበናው አከንት ነመት ተብናንተ ጋዋቀየ በጣም በቃ ማታንኮ ባየ አባቴን ብራ በዳራ አኩማ የሮብያ ባኑ ቢሻን ቢየ ኦርማነ ማንታኔ ጋፈጭ ሞንት ኒታተኒ ድፍተን ጀቹዳ biyya kanatti seera dhuftan bishaanichi isiniin ta'u waan sanaan galle jechuudha. Bishaan garuu bishaanuma dhugaatiitiin hin miicadha. Inni injaa bicha lamin እንደዚህ እንደ maaliif akkas akka ta'e naan galle. Oh Jesus, oh my god, oh my god. Akkatti namatti tolu naan ta'e dhugaa Waaqayyo. Amma gara galgalaa immoo nan miicadha. Nama lenno warri amma yerooni biyya ormaa jirachuudha kireemaa jedhamu sana intini godhaan ture gizee tokko nan dibadha dheeraase dhadhaan baa mitilaa waam akka jaayibaa tokko ba'an dhugaa Waaqayyo garuu basma qodaa dhalootaan irraa kaaseen gogaa dhalootaan irraa kaaseen dhugaa Waaqayyo nana joonjisee na ajjeesee ooleen isiniin jira. Ednaanan dhatuna wallaalee laata immoo dhadhaa jedhee immoo roon immoo barbaade immoo taa'ee dhufee immoo asii immoo dhadhaa dibadhu naa ta'e jechuudhaan baay'ee tokko naa ta'e. Kanaafuu kireemaan suni keemikaala adda addaa waan qabuuf yanni ana akka kootti wanti isinii dabarsuudhaa daraa keessa hin dibatanaa isinii jechuu jaalladha dhugaa Waaqayyo. Keemikaala itti naquun isaanii namneen. Innaa akkasumatti inqibaatiidhaan weeraa zayitii minaamina kanatti goggodhadhaati amma Waaqayyo gara biyyaatti isin naannessutti. Akkasitti fayyadamaa isiniin jechuu jaalladha. Kireemaa sana biraan hin ga'ina. Isinillee isin goddabuu danda'a. Nanna dhalootaan irraa kaaseen akka jirutti jechuudha. Dhugaa Waaqayyo na qunca'ee jechuudhaan akka buqqee beektu buqqee. Buqqee feeltanii beektu. Baqa. Akka buqqeetti nanni dhalootaan irraa ka'e jechuudha. Kanaafuu namoonni tasmaamuufis jiraachuu danda'amee hin beeku ani. Ana garuu naan taane jechuudha. Annaa mataa immoo yeroo dhadhaa dibatan keessa isaa dibuu malee isaa caafii hin dibanii. Sammuutti dibatu, buqqeetti dibatu. Isinii galteetti qaqqaliiwwan. Kanaafan keessa kakaa'aa jira. Eessuma haadha gaata. Nadhiisaa maal waara dhugaa Waaqayyo. Amma illee godhee shaashiidhaan hidheenne. Jiruu hojjetadha jechuudha. Isa booda gara galgalaa ofirraa miicaa jechuudha.
Slaviya kana karri miti durko anda dadi badde guyyaa sadee furfaattiin taa'u gaawa gayyo amma garuu dibattanii karaan dabartaniin kiristoosi taaksii faasan yoo seentan of saqaqaateessuun mikinaatu namundumtu bakka funyaan qabataa minaamin aktee daddaa waan isin agarsiisuuf jechuudha. Kanaafuu dhadhaa dibattanii nan ganama dibattanii galgala miiccattanii yoo isa iyyuu lafa namaan naxxan ta'e jechuudha. Nama har'a gabaan naqadhu jechuudha. Sababa kanaatiif hin dibaddeen. Anna lafa namaaratu ta'e naani just dibachuu dhiisuudha. Lafa namaa ennatan ta'e naan immoo ganama dibattanii galgala miiccachuu. Kana ala dhadhaaf irra bulcheen bor miiccadhaa ምናምን የሚባል ነገር የለም በዚህ ሰዓት ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል ውዶችዬ። kana dibatte kunis niswaana makka dibattanitti yaada waa makka sen dibattanitti sin yaada እና ንፍት ጉያ ተቆ አንድ ቀን ትመጣላችሁ ትቀባላችሁ እስከዛ ድረስ ደግሞ ማለት ነው ወይራ ዘይት ማለ ከኒ ማል መቃንሳ አን ማል እንዲበደን ቱሬ ባየ ፋፋ ቱሬ መታን ኮ እቹ ደሮን ሰዲ በዱን ቱሬ ጥቁራስ ሙዲ ቅባቴ ጥቁራስ ሙዲ ሰና ባየ ከነ ጥሩ ጋዋ ቀዮ እና ሰፋ ቢተዳቲ መስያጅ ከነከነይ ጎዳሩ ማቹዳ in era salleedhaan in furdi salleedhaan eyyen hin faafa issis maajola marfaan irkaabaddeetti jalali isaasin furdisachu godhamoodha sini gale kana fakkaata qaqqaaliiwwan gaggaariiwwan koo olmaan koo har'aayi dhadhaana feera garuu mataa koo taphiidha maal gootuga mataa koo taphiidha eka harama saraan keessan fu'aadha bittinniidha inshallah anna asumaan jechuudha ordoftoota fi dhaggeeffattoota koo jalqabaa gaatanii gammaatti na wajjin turtan sinaa eebbisu siniin jechuu jaalladha anna akkuma kana gaafa gara biyyaa galtanii dibattuu hiyyaaddeena siniin jechuu jaalladha na videoon ku yoo siin tole mo like keessan gaccaan isiniin jedha share keessan godhaan isiniin jedha daraa keessan jajjabeessaan isiniin jedha baay'een keessan baay'een jajjabeessaa jirtu dhugaa waaqayyo ndaamutuun isinitti himatiin feekiti jirtanii jechuudha na ilaala yeroo argadhutti jechuudha yoo nu dhufee isin hirmaachuudha baadhe jechuudha eenyu akka video koo ilaalaan jira jechuudha dhugaa baay'ee tokko na dhibduwaana dhugaa waaqayyo እና ዋቄ ጎፍታ መጫበራብ ጅሬኛ ከሰና እብሱ መቃ ከሰኒ መዋሙሺ ነሞተ ከሰከስቲን ጋርማ ጎዳ ጅርተን ጀቹዳ ጋሪ ጎቹ ጀቹኒ ከራቶ ኮብቻራኒ ከመከራ ሄዱዳን ጀቹዳ ከራ ሄዱዳን ጋሪ ጎቹ ደንደኛ ከናፉ ነሞተ ከሰከስቲን ባይ ነው ረዳበታ ጅርተን መቃ ከሰኒ ነው ዋቄ በራብ ጅሬኛ ከሰና እብሱ ሄቢፎ ማረስ ኒንጀራ ደርባቲና አብዴማ homto kolle sinindangesi sininjala daqaqaaliiwwan koo gaggaariiwwan koo እንግዲህ reefuun irbaaka bijama watti rafeen jira jechuudha tembuleen jira maasheen kun akkanaan jenne ishi ayyaani namarra jiraate naani ko bijama mattiin bulanii yum bareedu dhugaama nan fakkisaa jiru nan bareeda baraka way kristoosi anna kana fakkaata yoo yeroo argadhe moo jechuudha video kan biraas ne hojjechuu yaala jechuudha shimbirqeede jechuudha uffadhee dibadhee maal jedhee isini hojjechuudhaaf yaala wanta immoo uffachuu barbaanneefis sababiin isaa dhadhaa waan indibataa jiruuf hundumtuu waan miicamuufu kanaaf jecha jijjiirrachuu barbaanne kanaaf akkasumatti isinitti ba'e isiniin jedha qaqqaaliiwwan koo gaggaariiwwan koo annaa isiniin jaalladha turtii gaariin isiniif hawwaa I love you so much all of my parents all of my family all of my friends goodbye